babaaroo dhaddacha heeraa waa hedduu saaxilee Oppidio Biltsiginna ODP nafxanya daawwattoota keenya Caaya Oromoo TV dhaddachi heeraa manni maree caffee Oromiyaa bara hojii shanaffaa yaa'ii sadaffaa kan guyyaa lammaffaa jechuudha waan isaan deemaniif akkasumas mormiin uumame warri caffee jiru eessa seenu boroo maaltu ta'uu deema mariin borii hoo maal fakkaata dhaddachi heeraa faana bu'eetiin kan saaxilu ta'a isin ammoo qilleensarraan kan hordofaa jirtan dhaamsa kana hunda isii mana manatti nu gayaani jechuu barbaanna dubbiin barri bara haqaati anis waboodha. Ayyee galatooma alfaadhaa kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Awoluu Abdii akkasuma komishinii poolisii naannoo Oromiyaa obbo Araarsaa Mardaasaa cirraa naaf kennitaniif galatooma. Uummanni walloo wanni du'aa jiruuf waa lama tokko Oromummaa isaatiif du'aa lama Islaamummaa isaatiif amantii isaatiif du'aa jira. Uummanni walloo nuti uummanni walloo xayyaaraan dhaamaa jirra xayyaaraan nu dhahaa jirani qabeenya keenya saamaa jirani dubartoonni keenya shamarran keenya hidhamaa tumamaa dhiitamaa abbootiin keenya dhiitamaa tumamaa kabalamaa qalam dararaa hedduu keessa jira. Dararaan uummanni keessa jiru tokko beela tokko tuma waraanni nagaa eegsisa yookaan immoo shanee balleessa jettanii isin gad ergitanii iddoo shaneen jiru osoo hin taane iddoo namni waa harkaa qabu jiru iddoo dubartiin jirtu kana deemee dubartii keenya gudeeduu fi nama keenya ajjeesuu irra jira. Waraanni sirna kana namni diigaa jiru waraana. Hundi keessan ergama shanee qabattanii dhuftanii Wallagga bahaa filisaarraa abajamoo abbaa afayaayiidha nuti lakki rakkoo ummataa dubbanne malee dubbii shaneedhaati dubbii shanee jettanii afaanitti nun qabina afaanitti nun qabina seera kabajamu yoo dhugaadhaaf nu ajjeessan kana arraanfoota hin barsiinu. Sabni koo du'ee awwaalcha dhabe. Kanaafuu rakkoon Wallagga keessatti deemaa jiru rakkoo hedduu nama yaachisu. Mootummaan jiraayii nama jechisiisa. Maaliif paartiin keenya kuni sabaaf furmaata fiduu dadhabe saba keenya ajjeesuu ta'e. Kanaafuu rakkoon uummata Wallaggaa godinaalee ishee keessa jirutti kan akka Noonnoo Beenjaa, Ganda Gurulfat, Laaloo haga Hagaloo ga'utti uummanni keenya du'ee awwaalcha dhabe. Nurra irratti deemaa jirurraayi dur poolisii fi qeerroon keenya tokko ta'ee waliin deemaa ture amma garuu wal gaarrefatee waliin wanta ta'aa jira walitti gaarrefachaa jira. Maaliif qeerroon keenya dalagaa dhabuudhaa kun immoo abdii nurraa kutachaa jira. Nuti nuyi kachiisaa faannoo hidhachiisaa jirtuu nun jechaa jiranii. Amma sabbarsiifnee hin qabnu akkasumallee hayyoota keenya hidhatti guurree qeerroo fi qarreen kumaatama mana hidhaa keessa jira. Kuni hundi paartii badhaadhinnaa yookiin bilxiginnaa ofiin jenne of waamnutu nutu miidhaa jira jechuudha. Kanaaf uummata waan itti deebisnu wallaallee jirra. Keessa deemuu dadhabnee jirra. Uummanni galee dadhabe. Paartii badhaadhinaatti bakka bu'ee kan dhufee uummata kan kootiif uummata Booranaa falmachuuf dhufee akka kootitti akka paartii keenyaatti illee saba keenya guddifna jennee hanga har'aatti haasaa turre ta'ullee itti milkaa'uu hin dandeenye sababni nuti itti milkaa'uu dadhabneef diina taanee saba keenya biratti argamnee jirra akkasuma uummanni Booranaa beelaan miidhamee jira. Kanaafuu mootummaan yookaan nullee akka paartii keenyaatti waan gooneef tokkos waan hin jirreef kanaafuu ani kan jechuu barbaadu akka paartii badhaadhinaatitti sabni keenya miidhamee jira wareegamee jira waan ta'eef. Qabeenyi uummata keenya manneen beeyladaaleen uummata keenya takkaa xayyaaraan dhahamee hin beeku bara yaadigii fi bara dargillee baroota amma nuti dhalannee jirru kana keessatti bara ammaan tana riphee lolaa yookaan shimmittawaagii jecha uummanni. Kuni qophii dhaddacha heeraa paartii Biltsiginna gochoota Oromiyaa keessatti deeman tokko tokkoon akkasumas ammoo caffee hirriiba
akkasumas nyaatee rafu kan dhimma uummata isaa hin ilaalle. Caa Oromoo TV'n yeroo hunda miidiyaan jaarmiyaa gaaddisaa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo qophiiwwan adda addaa ijoo yaadrimee haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo bocuudhaan dhaloota ilmaan adda bilisummaa Oromoo ganamaa walitti qabuun qarree fi qeerroo qaqqaalee dafqa isaanii halkaniif guyyaa gama mooraa waraana bilisummaa Oromootti qabeenyaan qabu eega Oromiyaan bilisoomteen horadha jedhaniitiin jireenya biyya baqaa lammii afuraffaataa itti hidhamaa itti gidiramaatiin osoo hin qusanne maatii fi osoo hin yaadanne Caa Oromoo TV miidiyaan jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo qabsaa'ota hayyoota buleeyyii wajjin jechuudha dhimma taateewwan hunda bifa ragaa fi raaga siyaasaa Oromootii fi uummata keenyaatii fi haala Oromootas deemaa jiru dhaddachi heeraa ni saaxila. Kun qophii dhaddacha heeraa qophii dhimma saaxil wanjoo gabrummaati nafana bu'aa. Yaa'iin idilee kan bara hojii shanaffaa yaa'ii sadaffaa guyyaa lammaffaadhaa caffee Oromiyaa seensota mana marii caffichaatiin jechuudha eegaleetiin jira akkasumas ammoo kaleessa rakkoowwan politikaatiin OBN baakaaluu daa'imee riippootara keenya gamasirraa gama istiidiyoo muummicha Finfinneetti nuuf gabaasetiin ture. Yaa'iin idilee har'aa kun ammoo akka odeeffannaa qabnutti kurmaanni yaa'ii gamaggamaa kun komiiwwaniif haala nageenya Oromiyaa keessatti fi iccitiiwwan gurguddoo hin mari'ata jedhatameetiin eegama. Marree OBN kana isiniif faana bu'eetiin hordofeetiin kan isiniif dhiyeessu ta'a daawwattoota keenya. Ijaaf gurra uummataa OBN dhaggeeffachuu hin dagatina. Caffee Oromiyaa kana jechuudha yeroo ammaa kana kallattiidhaan kabajamoo pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa agarraa jirra akkasumas obbo Araarsaa Mardaasaa itti gaafatamaa Komishinar Poolisii Oromiyaa akkasumas obbo Fiqaaduu Tasammaa Qindeessaa paartii badhaadhinaa fi kabajamoo itti aanaa pirezidaantii obbo Awwaluu Abdiitii fi akkasumas ammoo jila qondaaltota obbo Addisuu Araggaati kan caffee kana ol seenaa jiran karrarratti tamsaasni OBN akkuma itti fufetti jiraati wallima kanaan gama istiidiyoo muumichaa kan galma abbaa gadaatti sin deebisna. Kabajamoo itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Alamuu Awwaluu Abdii akkasumas kabajamoo itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa obbo Alamuu Simee fi miseensota caffee Oromiyaa gaaffii uummataa kaasaa jiraniif akka deebii kennitan gama keessanii dabarsa galatooma. Tole daawwattoota keenya OBN yeroo ammatti kan haasaa isaa kallattiin tamsaasaa ture aadde Aashaadha Fayaayii mana marii caffee Oromiyaati dhimma kurmaana gaaffiiwwan uummataa fi komii uummataa haala nageenya Oromiyaatti wal qabate jedhamu irratti OBN kan tamsaasaa jiru jechuudha. Komishinar Araarsaa Mardaasaa gara waltajjiitti bahaniitiin komii kana jechuudha yeroo ammaa fuudhuudhaaf gara waltajjiitti bahaa jiru Komishinar Araarsaa Mardaasaa. Kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa kabajamtoota abbootii caffee akkasuma kabajamtoota waliigala ummatoota as jiranii guututti adda Aashaan akkuma asirraa jedhanitti waa'ee dhimma hawaasa keenyaa kan asirraa ka'e akka poolisii naannoo Oromiyaa bakka bu'uutitti wantoota raawwataman jedhu keessaa kan isinitti tuqutaa. Isaan keessaa akka poolisoota adda bu'aa poolisiin Oromiyaatti wantoonni kana dura irra mari'annee dhoksaadhaan irratti haasofnee namoota mul'ata qaban, namoota hawaasa bira beekama qaban, namoota hawaasa nurra kakaasuu danda'an hunda isaa waliigalaan kana dura irra mari'anneetitti kan dhabamsiisne keessaa dhabamsiisne isa dhabamsiisne san irratti waa waliin mari'annee caffeen kun raawwatee kennee jennu amma deebi'uun hawaasa keessaa gungummiin jira. Gungummiin kun eessaa bahee gadhokattoota yookaan warroota nu fakkaatanii bakka biraa dalagan warra as keessa jirutu bahee dhimma du'iinsa abbaa gadaatiin wal qabatee akkasuma weellisaa beekamaa fi jaalatamaa Hacaaluutiin wal qabatee waa hedduu hojjennee turre amma wal bahee nu saaxilaa jira. Badiin kun nu qofaaf osoo hin taane guutuu keenyaaf waan ta'eef namoonni waan akkanaa hojjettan guututti akka of eeggan jechaa kanumarraa ka'ee gaafii yoo qabaatan mana keessaa waan kanarratti gaafachuu dandeessan. Tolega yeroo ammaa kana akkuma dhageettan
Komishinarri poolisii naannoo Oromiyaa obbo Araarsaa Mardaasaati kan jechaa jiranii akkasumas ammoo maaltu jira godinoonni maal jechaa jiranii kan jedhuu fi aggaammiin kun kallattiidhaan anaa fi Shimallis Abdiisaa akkasumas ammoo kanaan kana fakkaatan waa'ee simintoo waan adda addaatiin jedhaniiti kanaasaan kun olola shaneeti jechuun kan isaan kallattii itti ka'anii uummanni keenyas kallattii kanaan hubata jennee yaadna. Kanumaaf OBN ammas tamsaasni itti fufee jiraati miseensonni caffee yaa'ii kan komii waan adda addaa dhiyeessuu dabareedhaan jechuudha yeroo ammaa akka kennaa jiran komishinarichi ammas gara istiidiyoo keenya muummichatti isin deebisna. Ayyee hojjantoota amaana marii akkuma miti haalota jiran haalota deemaa jiran hunda warroonni as keessaa iddoowwan garaagaraa buutanii akkasuma godinoota adda addaa irraa dhuftan kabajamaa jecha asirratti wanti nurra haasamaa jiru waa hedduu aga kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa siinis wal qabatee ololli nurra oofamaa jiru hedduu waan ta'eef waan kana cabsuu mariin dirqamaa isa kana irratti yaada qabdan kaayaati Harargee baharraa namni dhufu Harargee baharraa yaada kennatu. Hayyee galatooma. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa akkasuma bakka bu'oota hooggantoota godinaalee fi bakka hundarraa dhuftan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Ani wannin jedhu ummanni keenya akkuma kalee bara dargii akkuma kalee bara Ihaadegitti inumaa'uu sanirra ummata keenyatti hammaatte onaak shaneen yookaan ABO'n bara dargillee numa jira bara Ihaadegiillee numa jira. Takkaa xayyaaraan ummanni keenya gaarreen qabeenyi ummata keenya manneen beeyladaaleen ummata keenya takkaa xayyaaraan dhahamee hin beeku bara Ihaadigii fi bara dargillee baroota amma nuti dhalannee jirru kana keessatti bara ammaan tana riphee lolaa yookaan shimmittawaagii irraa bakka kanatti argamtan galatooma. Anis kan dhufe godina Arsii Lixaa irraa rakkina ummata keessa jiru ibsachuuf carraa naa kennitaniif galatooma. Itti aansuun ummanni keenya rakkinni isaan kaleessa keessa turaniif har'a keessa jiran tokko lama jedhamee yookaan dubbii an dubbadhuun kan dhumatu osoo hin taane seenaan galmaa'ee kan lafa kaa'e. Akkuma as dura darbee calii calanqoo harka muraa aanolee wanti hafee hin jiru. Gooticha hayyuu Haacaaluu sababeeffachuun ummanni kan gaafataa jiru gumaa ilmaan isaati. Godina Shaashamannee keessatti guyyaa tokko sababeeffachaa waraana Shanee jedhamuun ilmaan ummataa bakka tokkotti 32 waraana mootummaa amma nuti jala hojjechaa jiru kanaan kan rashaname gumaa ilmaan ofii kan nu gaafataa jiru ummanni deebisaa barbaadan. Kana qofaa miti sa'aatii ammaa kana keessa kan jiru ummanni qaama nageenya kan jedhamu yakka tokko malee ilmaan isaanii bayanii deebi'uu hin dandeenye. Akkuma magaalaa hunda keessatti raawwatamaa jiru kun godina Shaashamannee fakkeenya fudhadhee dubbadhe malee. Abdul Jabbaar kan ajjeefame dhugaa dubbatteef ani sa'aatii ammaa kanarra ummata kiyyaa waliin jira. Ummata kiyyaaf dubbadha. Ummata kiyyaa birman duuti kiyyas ummata waliin jireenyi kiyyas ummata kiyyaa waliin gammachuun gaddi ummata waliin nuti kalee ummata keessaa baanee adeemsa irraa miliqinaa ajandaa dhalan bayinaa ajandaa kenna hawaasni
maal hawaasa kan akkamitti ofitti dhiyeeffannaa ofitti amansiifannaa gara keenyatti dhiyeeffannaa ajendaan alatti hin deemna itti fuftanii shawaa baharra shawaa baharra alan baanee rakkina ummataa dubbataa jirra ajendaan alan seera eegaatti deebitan seera kabajamuutti deebitan karrayyuu irraa isin itti fufa ayya ulfaadhaa galatoomaa yaadni keenya yaada ummataa dubbachuudha rakkoo ummata irra jiru jechuudha karrayyuu keessatti maaltu hojjetamaa jira yeroo ammaa kana keessatti karrayyuun hacuucamtee rakkoo cimaa keessa jiranii fakkeenya yoo fudhannee fakkeenya abbootii gadaa kan deeggarda waa malee yakka tokko malee nurraa ajjeefamees nu gaafachaa jiranii kanaafi hacuuccaa cimaa keessa ummata jiru kanarraa kan ka'e ummanni yeroo ammaa kanatti gaafii cimaa fi maalirraa kan ka'e mootummaa jala jiraanne mootummaan kuni maaf nu hacuucaa maaf nu ajjeesaa jedhanii gaafii cimaa nurratti geggeessaa jiranii kanaafi nuti ummanni kuni dhugumaan rakkina cimaarra jira rakkoo isaanii kana dhoysuu danda'uu hin dandeenye ummanni illee ni dhoysina yoo enne rakkoo isaanii sana akka nuti dhoysinurraa kan ka'e maaf rakkoo teenya dhoysitan jedhanii lubbuu nutti fidanii jiran kanaafi yeroo ammaa kana keessatti mootummaan ammoo rakkoo ummataa kana gaffageessee ilaaluutu isarra jiraata ummata kana hacuucuu hin qabu ajjeesuu hin qabu rakkoo ummataa kana furuu qaba jeetii yaada akka hootitti kanaafi gumaan ummataallee kafalamuu qaba yeroo ammaa kanatti harka mootummaatiin ajjeefame malee maqaa shanee fakkeessanii harka mootummaatiin ummanni kun dhumaa jira waan ta'eef ummata dhumuu jiru kanaa fi ummata hacuucamu jiru kana hacuuccaa fi ajjechaa akka irraa kaasanii gaafatanillee kabaja. Jirra hundi keessan ergama shanee qabattanii dhuftanii wallagga bahaa fi lixaarraa kabajamoo abbaa afayaayiidha nuti lakki rakkoo ummataa dubbanne malee dubbii shaneedhaati dubbii shanee jettanii afaanitti nun qabina afaanitti nun qabina seera kabajamu yoo dhugaadhaaf nu ajjeessan kan arraan booda hin barsiinu komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun Oromoomi Oromummaa mita nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennutu. Kabajamoo mana marii waliigalaa Oromiyaa carraanaa kennuuf galatooma. Ani kanan dhufee Wallagga irraa rakkoo uummata Wallagga keessa jiru irraa yoon dubbadhe an akkan hojjettuu paartii badhaadhinaatti rakkoo uummata kootti fide malee rakkoo uummata koo furuu dadhabe osoo nas keessa paartii keenya kana keessa jiraadhu sabni koo du'ee awwaalcha dhabe. Kanaafuu rakkoon Wallagga keessatti deemaa jiru rakkoo hedduu nama yaachisu mootummaan jiraayii nama jechisiisa maaliifi paartiin keenya kuni sabaaf furmaata fiduu dadhabe saba keenya ajjeesuu ta'e kanaafuu rakkoon uummata Wallaggaa godinaalee ishee keessa jirutti kan akka Noonnoo Beenjaa Ganda Gurrifat Laaloo haga Hagaloo ga'utti uummanni keenya du'ee awwaalcha dhabe beelessatan uummata keenya nuti guutuun keenya yoo warri paartii kana keessa jirru saba keenyatti farra taane kanaafuu paartiin keenya kun yoo sirreeffatee uummata isaa kana uummata keenya nuu fidaayii jedhaa jiran uummata kana uummata du'e addabaabayitti baafnee uummata ajjeesaa jirra waan ta'eef uummata keenya jaallaaluu qaanofnee jirra uummata keenya buqqisaa uummata keenyaaf sagalee taana jechuun akka Wallagga keessaatti waan hedduu nama gaddisiisu lafa keenya nurraa fudhattanii lafee keenyaaf lafa keenya awwaalcha dhabe uummanni achi keessatti osoo durin beelayin har'a beela'u jira nuti garuu hojjetaa paartii bilziginnaa taane saba keenya saba ormaatiifuu dagalee taane saba keenya dagalee ta'uu dadhabne uummata keenya rasaasaan mana keessaa gadi baafnee ajjeesuu jirra haati Oromoo gudeedamuu jirti aanaa Ganda Gurrifat keessatti ijoollee mana barumsaa dhaqxu shaneet akkasuma godhe jedhaadhanii maqaa shanee balleessaa gudeeduu jiran
Kanaafuu akka paartii badhaadhinaatti ani saba kooliin du'a saba kooliin hin dhaabadhaa. Har'a booddee isin hin barbaadu galatooma. Godinoota hafan keessaa wallurraa oo namni dhufee eenyu harka baasaa jira. Ishiin hunda Ana Faatumaadha. Itti fufi Faatumaa. Nuti ummanni Walloo bara dheeraa bara mootummoonni dabran maraa'uu dhumaat irra as geenye amma immoo duuti nutti hammaattee jirti. Ummanni Walloo wanni du'aa jiruuf waa lama. Tokko Oromummaa isaatiif du'aa, lama Islaamummaa isaatiif amantii isaatiif du'aa jira. Ummanni Walloo nuti ummanni Walloo xayyaaraan dhaamaa jirra. Xayyaaraan nu dha'aa jirani. Qabeenya keenya saamaa jirani. Dubartoonni keenya shamarran keenya hidhamaa tumamaa dhiitamaa abbootiin keenya dhiitamaa tumamaa kabalamaa qalamaa ummanni keenya julmaadhaan walitti qabamee hallayyatti ummanni keenya gorra'amee qalamaa jira ummanni Wallooti. Ummanni Walloo har'a xayyaaraan dhaamaa jira. Ummanni Walloo kalellee roorroon irruma turte amma immoo roorroon daran hammaattee jirti. Kanaafuu nuti ummata kana bakka buunee as keessa dhufne. Kanaaf nuti ammaan booda hojii kana hojjechuu hin dandeenye. Ummanni waa meeqa nu gaafatu jira. Ilmaan isaanii haguuramee dirree lolaa geeffame nu gaafachuu jira. Afooshaa keessa taa'uu dadhabnee, taziyaa keessa taa'uu dadhabnee, walgahii ummataa takkallee geggeessuu dadhabnee ummanni tuuti maanurraa dhaabbachuu dhabdee, hidhaan maanurraa dhaabbachuu dhabdee, maaliif duunaa nuti ummanni Walloo maaliif duunaa? Ummata Itoophiyaa lammii Itoophiyaa birarraa maaliif adda taatee duuti keenyaa fi hidhamuun keenyaa fi saamamuun keenya maaliif adda ta'e jee ummanni nu gaafata. Kanaaf ummata bakka buunee waan bakka kana jirruuf nuti ammaan booda ummata keenyaaf bu'aa waan hin buusiniif jecha waa takkallee ammaan booda hin barbaannu nuti. Ga'ee dhaabbadhaa. Lamaanirraa godina Baaleerraa namni bakka bu'ee dhufe yaada keetti fufi. Ayyee galatooma alfaadhaa kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, akkasuma komishinii poolisii naannoo Oromiyaa obbo Araarsaa Mardaasaa cirraa naaf kennitaniif galatooma alfaadhaa. Osoo gara godina irraa dhufeetitti hin dabrin dura akka naannoo keenyaatti akkuma naannoo Oromiyaatti caasaa mootummaa diigamaa jira. Maaliif akka caasaa mootummaa kun diigamaa jiru hubannoo keessa galchitan jedhee yaada. Kanaaf naannoo garaagaraatti sababni caasaan mootummaa diigamaa jiru poolisoonni Oromiyaa caasaan mootummaa caasaan nageenyaa tarkaanfii uummata nagaa irratti waan fudhataa jiruuf kan kun sababa ta'e jedhee yaada akka nama tokkootti. Kanaaf kanallee furmaata asumaan deebii akka itti kennitan kabajaan isin gaafadhaa. Itti aansee ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti bakka hundatti naannoo Oromiyaa hunda keessatti gaafii waan kaasee jiruuf kanas ija kamiin akka ilaaltan asumaan isin gaafadhaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Amma akka naannoo Baaleetitti kan haasayamaa jiru badhaadhinnaa jedhanii miidiyaan nu qabnu tokkochillee miidiyaan OBN waa'ee badhaadhinnaa haasayaa garuu faallaasanii wanni lafarra jiru uummanni keenya beelaan dhumataa jira. Rakkoo beelaa hedduutu godinoota Baalee keessa Baalee lamaanii keessa jira waan ta'eef kanaafi bakka walgahii teenyu hundatti komii adda addaa hawaasa keessaa ka'aa jiruuf kana furmaata gootan akka furmaata itti kennitan jedhee yaadaa. Kanaaf ayyee kanaaf akka ayyee ulfaadhaa tanaan dura waa'ee beelaa irraa osoo hin buune uummanni keenya
raayyaa ittisa biyyaatiif sangoota garaagaraa yaasee kennaa duree akkuma miidiyaa garaagaraatii fi qabatamaan nullee lafarratti beeknutti. Kanaaf uummanni keenya kaadha beela'ee beelaan dhumataa jiru mootummaan maaliif akka cal'ise maaliif akka guyyaa tokko miidiyaa ofii qabuunillee dabarsuu dhabe an kana naaf hin galu akka nama tokkootti bakka bu'aa uummataa ta'ee tajaajiluu natti ulfaatee jira tajaajiluu hin barbaadu ammas waa'ee ijoollee keenyaa irratti raayyaa ittisa biyyaa yeroo kaaba Itoophiyaatti lolli deemaa ture ijoollee keenya ibiddatti guuraa turtan jedhee uummanni komii garaagaraa kaasaa jira. Kanaafis mootummaan deebii kennuu qaba. Ammas naannoo Amaaraa keessatti yoo argine gumaa nama du'eetu kaffalaa jiran. Keenya keessatti garuu akka naannoo Oromiyaatti kan jiraateyyuu kan du'e dhiisaatii kan jiru wabii jireenyaa dhabee beelaa fi mootummaan dararaa garaagaraa irraan gahaa jira. Kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti maalitti akka laalaa jirtan naaf hin galu. Kanaaf ijoollee keenya kan kaaba Itoophiyaatti dhumate irratti uummanni qeeqa garaagaraa kaasaa jira. Bakka walgahiitti taa'uun dhoogee jira. Kanaaf an akka nama tokkootti hadharraa hojii keessan hojjechuu hin danda'u dhaabee jira. Galatooma. Arsii bahaa irraa itti fufaa. Arsii bahaa. kabajamoo caffee galatooma carraa naa kennitaniif Arsii bahaa irraa bakka bu'ee dhufe uummanni keenya yeroo ammaa kana dararaa hedduu keessa jira. Dararaan uummanni keessa jiru tokko beela tokko tuma waraanni nagaa eegsisa yookaan immoo shanee balleessa jettanii isin gad ergitanii iddoo shaneen jiru osoo hin taane iddoo namni waa harkaa qabu jiru iddoo dubartiin jirtu kana deemee dubartii keenya gudeeduu fi nama keenya ajjeesuu irra jira. Waraanni sirna kana namni diigaa jiru waraanni isin biyyatti gadi bobbaaftanii biyya haatiisu jettaniin hojii nu dhoggee gara biiroo seennuun dhabnee sodaa ummataatiif ummanni ilmaan keenya ka guurtanii nurraa biyyaa yaaftan fidaanuun jedhee bahaa gala nu dhoggee jireenya keenya akka itti jiraannu dhabaa jirra. Ilmaan hiyyeessaa biyyaa yaaftanii ilmaan warra waa qabu gadi dhiiftan waraana kana hojjetaa jiru. Kanaaf ummanni keenya akka Arsii bahaatitti aanaa xiyyoo yookaan aanaa qarsaatti ummanni waraana achitti waraana shaneetu achi jira jedhanii waraana achitti gabobbaasanii waraanni ummata keenya walirratti haadhaaf abbaa ilmaaf obboleettii walirratti waraanni keenya fixaa jira. Hojii qabatamaa waan ija keenyaan agarre waan ofii keenya dhaqnee ilaalle. Kanaaf nu mootummaan kun ummata ijaaruu ummata jiraachisuu osoo hin taane ummata balleessaa jira. Ummata ficcisiisaa jira. Kanaaf nu ammarraa wanti nu gochuu qabnu ummata keenya cinaa dhaabbachuu qabnu ummata keenyaaf jiraan ummata keenyaaf duunas nu hojii keessan har'arraa gadhiifnee ummata keenya wajjin duuna ummata keenya wajjin jiraanna gara hojjennuun hin qabnu. Mootummaan kun gaafa ummata keenya irratti badii uumu artistii beekamaa ajjeesisiisee warra nama isa ajjeese gadhiisee nama nagaa hidhee ummata keenyaa fi ummata walitti buusee naannoo Amaaraatitti hidhatanii hidhannoo guutuun socho'a uummanni Amaaraa. Uummanni keenya ka hidhatee miti. Ka harka qullaa deemu bahee galuu dadhabee akka itti galu dhabe. Shanee miti uummata keenya ka bahee galuu dhoggaa jiru. Shanee miti uummata keenya ka ajjeesaa jiru. Waraana isin bobbaaftantu uummata keenya ajjeesaa jira. Kana waan ta'eef nu har'arraa kaanee uummata keenya wajji duuna uummata keenya wajji jiraanna hojii keessanis har'arraa kaafnee ijaarree jirra. Ayyee carraa naa kennuuf galatoomaa afayyaa'inaan marii olii galaa. Galatoomaa isiniin jedha. Kanan dhufee Jimmarraayi maqaan koo qajeelchituu sabaati. Jimma keessatti rakkoon uummata Jimmaa keessatti deemaa jiru. Uummanni keenya akkuma ammaan dura jennetti paartii keenya keessa teenyee sababa hedduudhaaf du'aa jira Jimma keessatti. Tokko mootummaa faana hiriirtan jedhanii uummata keenya gidiraan hidhaan
reebichi irratti raawwataa jira. Jimma keessatti wanti tahaa jiru sababa mootummaatiin sababeeffatee isin paartii badhaadhinaati nuun jedhanii achi keessa nuti paartii kana keessa teenyee saba keenyaallee toluu dadhabne irraa dhalannee keessatti guddannee kabajaa isaanii daganne. Jimma keessatti aggaaroo limmuu saqaa warreen akkasii dabalatee uummanni keenya beelaan achi keessa guugamaa jira. Ofii mootummaan keenya Abiyyi Ahmad akka Jimmaatti uummata keenya rakkoo baasa jennaan rakkoo keessatti kuffisee uummanni keenya Jimma keessatti bishaan malee kan suuqa keessatti laga bu'ee bishaan waraabbachuu dhaquu dadhabee jira. Dhaqee waraabbatee hoo shanee deeggaraa jirtu jedhanii ijoollee qixxaa baattee karaarra deemaa jirtu ejjeesaa jiran. Mucaa waggaa 10 du'ee achi keessa jira. Osoo buna funaannatee galuu. Uummanni Jimmaa rakkoo hedduu keessa jira. Rakkoo isaa kana mootummaan quban qabuu fi nuti akka paartii badhaadhinaatti uummata keenya irratti dalagaa jirra. Uummata keenya sagalee ta'an jiru. Yoo uummata keenya nagaa gaafanne baroodhaa jedhanii nu bira darbaa jiran malee nagaa nutti deebisaan jiran nu jibbuurra. Isin warri paartii badhaadhinaa keessa hojjettan maalluu gootan nuun jedhanii nu jibbaa jirani. Kanaafuu wanti sigimoo keessatti ta'aa jiru uummanni keenya irratti waan nama gaddisiisu. Ani akka paartii badhaadhinaatti uummata koo irratti shira dalagaa jira, daba dalagaa jira. Kanaafuu akka paartii keessaniitti hararraa qabee ani saba kootiif ofii jiraachuurra saba koof jiraachuu naa wayyaa hojii keessan keessa harka fudheeraa galatoomaa. Ligi qeerroo badhaadhinaarraa eenyu bakka bu'eera? Ayyee eenyu harka kabaase? Isa dugda duubaasan itti fufi. Ayyee galatoomaa jechaa Afayaayii Caffee Oromiyaa ani qeerroo badhaadhinaarraan bakka bu'ee dhufee akkan qeerroo bakka bu'ee dhufetti qeerroon keenya yeroo ammaa kana abdii nurraa kuteetti kuun bosonna galee kuunis gara hin taane deemaa jira. Maaliifi kun dalagaa dhabuudhaa kun gocha irratti deemaa jirurraayi dur poolisii fi qeerroon keenya tokko ta'ee waliin deemaa ture amma garuu wal gaarrefatee waliin wanta ta'aa jira walitti gaarrefachaa jira. Maaliifi qeerroon keenya dalagaa dhabuudhaa kun immooyyuu abdii nurraa kutachaa jira. Nuyi hiikkachiisaa faannoo hidhachiisaa jirtuu nun jechaa jiranii kanaafuu waan guddaatu irratti deemaa jira. Qeerroo keenya irratti maaliifi kun guurrameetti gara waraanaa ergamaa jira. Kunis baqatee bosona galuu jira. Kanaafuu qeerroon keenya hedduu rakkina guddaa keessa jira. Nus akka isaan bakka buunee dhufnetti maaliif isaan wajjin jiraachuu hin dandeenye isaanis ija biraatiin nu ilaaluu jiranii waan akka nu godhutti hin jirtan nu jechaa jiranii. Kanaafuu nuti amma booda isin faana dalaguu hin dandeenyu dalagaa keessan ammaan booda isaan faana jiraachuu waan barbaannuuf isaan waliin du'uu waan barbaannuuf karaa isaanii jirraa galatooma isin dalagaa keessan dalaguu hin dandeenyu amma booda isin jedha. Kabajamoo Afayaayii Caffee Oromiyaa galatoomaa akkasumas miseensi Afayaayii Caffee Oromiyaa guutuun keessanuu galatoomaa isinin jedha. Ani akka Gujirraa dhufe akka bakka bu'ee uummata Gujiitii dhufetti wanni dubbadhu yoo jiraate uummanni Gujii hedduu komannaa nurraa qabanii akka paartii badhaadhinaatitti. Paartii badhaadhinaa jechuun paartii gammachuuti. Paartii waa hedduu keessatti of laalan jechuudha. Garuu nuti akkas hin jirru. Hedduu uummanni keenya miidhamee jira. Uummanni keenya miidhamu bira taree keessa baanee galuu dadhabnee jirra. Walgahii yoo teennu haasa'uu dadhabnee jirra. Ijaan isaan laaluu dadhabnee jirra. Abbootiin gadaa irraa dhumanii jiranii. Uummanni bakka jiru julmaan mana hidhaatitti ka guuramaa jiru isintu nu hidhaa jira. Shanee jettanii isin kan nu fixaa jiru. Wallaggaa fi Walloon keessatti xayyaaran ummata keenya ka fixaa jiru mootummaa isin keessa dalaydanii. Badhaadhinni isin nu fidda maal inni ka jedhan ummanni keenya hedduu nu qaanfachiisanii jiranii. Waan isaan itti deebifnu wallaallee jirra. Nuti akka paartii badhaadhinaatitti maal dalagaa jirra? Gaafii kooti akkanaa deebiftanni obbo kabajamoo
Shimallis Abdiisaa jechuu barbaada. Akkasumallee artistii keenya jaalatamaa kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa gumaa isaa haga har'aa hin deebifne, maatii isaa haga ammaa sabbarsiifne hin qabnu. Akkasumallee hayyoota keenya hidhatti guurree qeerroo fi qarreen kumaatama mana hidhaa keessa jira. Kuni hundi paartii badhaadhinnaa yookiin bilxiginnaa ofiin jenne of waamnutu nutu miidhaa jira jechuudha. Kanaaf ummata waan itti deebisnu wallaallee jirra, keessa deemuu dadhabnee jirra, ummanni galee dadhabe. Kennaa yaada qabdan gabaabsaatii xumuradha. Itti fufee argirra. Hayyee carraa naa kennu keessaniif galatoomaa kabajamtoota afyaa'ii caffee Oromiyaa hundi keessanuu galatoomaan isiniin jaa. Dhugaa rabbitti ummanni keenya miidhaa guddarra jira. Nutilleen warri ummata bakka buunee gartee ummata keessa ummataaf waa hojjanna jennee deemnu ummata keenya keessa jiraachuu dadhabne, ummata keenya keessa deemuu dadhabne, ummanni keenya xayyaaraan dhaamaa jira. Dheengadda aanaa gumii bordodde Asaboot akkasumatti xayyaaraan dhaamee ture. Beeladaan ummataa horiin ummataa dhaamee ture, horiin ummataa miidhamee ture. Kanaafuu haalli kun hundinuu ummata keenya keessa jiraachuu nu rakkisee jira. Maaliif gartee osoo gibira mootummaa kafallu, osoo mootummaa kana ilmaan keenya nu jalaa guuranii ilmaan keenya gartee dirree lolaa irratti bobbaasaa jiranu maaliif xayyaaraan dhaamnaa? Onak shaneen bara Yaadigis ni jira, bara Dargillee ni jira. Onak shaneen arra qofan jiru. Onak shaneen durillee jira. Onak shaneef jaame maaliif xayyaaraan dhaamnaa? Maaliif xayyaaraan dhaamnaa? Riphee lolaa nama lamaa fi tokko kan muka keessa jiru maa xayyaaraan dhaamaa? Ummanni keenya maa dhaamaa? Nu dhaa'e malee Onak shanee sanin dhooynee mootummaanii. Namni xayyaaraan dirooniidhaan nu dhaa'e mootummaadha. Ummanni keenya immoo ilmaan keenya kanurraa guurtanii gara dirree lolaa geessan nuu fidaa, nu gartee gumaa ilmaan keenyaa nuu kannaa. Somaaleen ilmaan isaanii gumaa ilmaan isaanii gaafataa jira. Amaarri akkasumatti gumaa nama isaanii gaafatu jira mootummaa kana. Ammaan tan nuti waa takka namni deebisaa takkallee nu kanneen hin jiru. Kanaafuu nuti ummata bakka buunee waan jirruuf jecha ammaan booda ummata keenyaaf dhaabbanna, ummata keenyaaf wajjin dhaabbanna. Waan kana hundaa'u nu deebisaa. Isaan keessatti guutumatti mariin keenya kan itti fufu waan ta'eef amma yaada gabaabduu pirezidaantiin itti aanoo Awwaluu Abdoo akkasuma itti fufanii haasawa godhan waliigalaan xumura kan booda itti deemnu ta'a. Pirezidaantii itti fufa. Ayyee kabajamoo afyaa'ii asumaan galateeffachuu barbaada. Nuti akka pirezidaantiititti nama kana itti amannee paartii badhaadhinaati jennee itti amannee wajjin dalagaa turre. Haasawa uummanni kun godhaa ture. Nuti uummata kana amannee badhaadhina jennee wajjin dalagaa turre. Asirratti wantoota isaan haasayaa jiran hadda irraa hirmijjaa tokko akka irratti fudhattan asumaan isin gaafadha jechuudha. Kanaaf nuti akka pirezidaantiititti obsinee galliqimsinee isin caqafataa jirra. Uummanni kun hundisaa wanni inni haasa'u dhumarratti haasoon isaanii deemee shanimatti gala. Shanimatti gala. Uummata shanee ta'e wajjin dalagaa ture nu paartiin badhaadhinaa. Yoomillee taanaan miseensonni jalatti argamtan tokko keessanii itti gaafatamummaa keessan ni baatu. Akka hadda asirra baatanii waltajjii irratti ummata kiyyaaf garee paartiin badhaadhinaa yeroo kamillee kajiguu hin dandeenye dhaabbataa ka eenyuyyuu achi isa sochoosuu hin dandeenye kan ijaarame kan dhaabbatee akka utubaatitti ijaarame paartii badhaadhinaati. Paartii badhaadhinaa haddallee jaalattanii jibbisanis warri hadda asirra baatanii dubbattan boru itti gaafatamummaa jala hin baatan. Kanaaf
akka warroonni asirratti yaa'ii kanarratti baatan yaa'ii hundi keessan itti gaafatamummaa kana qabattanii akka hojiirra nu oolchitan kabajaadhaan isin gaafan. Daanoo walumaa galaan adda mariin keenya kar'aa goolabamutti jira. Yaadni isin kaasa yaada ijoo fi yaada bilchaataa akkasuma eenyu itti gaafatamummaa jala akka hin baane beekee eenyu akka ta'e tokkoon keenya wal argaa waan jirruuf wal barre waan ta'eef nama nu fakkaatee hawaasa keenya nurratti kaasee hawaasa keenya nurratti fincilsiisee osoo dhaabbannee ijaaramnee jirra jennu diigamnee lafa jirru hundi keenya hubannee irraa hubattaniirtu. Kanaaf mariin ufafoo itti fufaa har'aan kanumaan kan dalagaa turre haasawa uummanni kun godhaa ture. Nuti uummata kana amannee badhaadhina jennee wajjin dalagaa turre asirratti wantoota isaan haasayaa jiran hadda irraa hirmijjaa tokko akka irratti fudhattan asumaan isin gaafadha jechuudha. Kanaaf nuti akka pirezidaantiitti obsinee galliqimsinee isin caqafataa jirra. Uummanni kun hundisaa wanni inni haasa'u dhumarratti haasoon isaanii deemee shanimatti gala. Uummata kennaa sadaffaan kan itti fufuta. Har'a Wallaggaa Shawaa walitti buusuu barbaadu. Hattuu gamaa gamanaa walitti qaqqaban aangoorra kaa'aniit ijoollee Wallaggaa bira dhaqanii kan isin cunqursaa jiru. Warra Shawaa kanatu aangoorra jira jedhanii. Ijoollee Shawaa bira immoo dhaqanii barri warri Wallaggaa kun warri Arsii kun waa isinitti hinaafanii jiranii. Yoom namni Shawaa gadi ba'ee lafa ijoolleen immoo isaan Shawaa jedhanii ol baasan sun lafa Shawaatti halkanii guyyaa sharaa oolti beekta. Lafa qeerroo Wallaggaa, qeerroon Harargee, qeerroon Arsii, qeerroon Shawaa tokkummaadha. Oromoo jedhe irratti wareegame san ormaaf sharaa oolti Finfinnee keessatti ollaa kanatti. Jara santu amma ufii bakka bu'aa Wallaggaa, ufii bakka bu'aa Shawaa, ufii bakka bu'aa Arsii gara. Hattuu fi gantuun nama tokko bakka buutu garaashii malee. Nama tokko Oromoo keessa nama tokko bakka buutu. Isaaniif jecha Oromoon naannummaatti du'a Oromoodhaaf sitti hima. Gantuu ta'uudha. Shira gantootaa jala deemanii Oromummaa laaffisuun naannummaa ol kakaasuun gantuu ta'uudha. Eenyu ganuudha? Wareegamtoonni nu biraa kufan abboota keenya.